السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم جالكم السلام ورحمة وبليس الله عليكم. وبركاته. كم نجا حبيبي جرتو؟ أكمل فيا نجا. الحمد جرة جرة لله جرة قالت جرة جرة ربيتي ربي دي. والله. بقى نجي عندفتن نعم أنا وبرزقين هنا في بيت شرماركي. مفتاح. وبليس عليكم جالس. جالس وامي. بقى نجي عندفت درانيس كابو مخيد ملك قلبي تاني قلبي نيني دمتوني بيتامي. نعم نعم بقى. أمة بلا في أمة جاللا أمة خبجا خنا سلك عبدو في جتشا قلبين أبدا إنه ما هو إني دمتو. بيتا شرماركي أمة خنا أمة أورومو دا أكافان أوروموتين يوتيوب الرتي أفان أورومو دلقو أمة خنا سيتو غرسيسي سيغلتهم فتشو بربانا سانكوفا ميتي artii afran qalloodhaatis bakka guuteetiti bakka buuteetiti bakka guutee gabbaate wanni dhuftu hundi khayrumaaf dhuftii qabe balaan tuni khayriidhaaf dhufte haqa kee kaate amma dura dalagaa turte kanamni gartee hin dubbatin bakka tanatti hedduu dubbatamaa jira sharmaarkeedha jechuun nama artii oromoo calaqqisiisee bakka afran qalloo bu'ee ummata mul'isee waan bareedaa nu garsiisee ja'aniiti gartee ummanni hedduun haasawanii mee kanarratti maal jetta sharmarkee? Dhugaa rabbiigaa dubbachuudhaaf dhibee hedduu intarvii garaagaraa illee gaaffilee akkanaa giseenii finaaf dhiyaattu. Ani dura dursoodha afaan Oromoo kun yeroon irra anummaanuu dhaggeeffatu. Mi'aawaa waan ta'eef jecha yoon isin irratti hojjedhe dura bumateetii si gammachiisa waan jirurraa ta'eef iddaan namni dheebuu hangam takka akka afaan Oromootis qabu hubadheefi fakkeenyaa intalti xiyyaa'u afaan Oromoo akkasii naafeetu agartanii isiis akkuma kiyyaatti itti mi'aaweeti beekte. Kanaaf mi'aa afaanii tututu karaa hojii aartiidhaa nu kakaasessanii beektaa. Kanaaf artiin afaan Oromoodhaa keessatti YouTube yeroo duraatiif biteen hin dabbanu filmii afaan Hindiitii fi filmoota garaagaraa malee kan afaan Oromoodhaa hin turre yookaan immoo kan jirullee kwaalitiin isaa gabbu'aa fi kanuma TV OBN irraa murame faadaa tokko ture. Nutis akka hindootaatti achi kennuu dandeenya waan jirutu. Lafaa kaatee uummata kanaaf daleeyde jechuudha. Was achi keessee dandeemutti fakkaachuun ture dhugaa. Duuba gaaf takka gurbaa takka Austraaliyaa irraa dhufeeti aboo diraamaa takka fayyadanii siimii sagalee teetuma jedhu. Abdallaa Sharaf Doontii takka ati naan jaa. Ayaan dulla jettee fayyadaka. Abdallaa Sharaf Doontii turre eegaan dalagaan. Ani immoo Abdallaa Sharaf Doontii kun eenyuma jeeti boodarraa YouTube irratti arge moo. Hai, lakkaanuu YouTube keessa seenuu dandeenyaa waan jirutu akkasitti eegas booda hojii diraamaalee hamileedhaan dalaguu eegalle jechuudha. Kanaaf dura nutumaa itti gammadaa akkasii hojjechuun. Sharmarkee wanni inni irra deebi'ee jechuuf mallee gartee osoo uummanni Oromoo bal'aan haate afaan Oromoo kana gartee mul'iftee dagaayisitee YouTube keessa neexe kun jiru. Rakkoon arra sirra geesse tun sirra ga'uudhaaf ummata kana guutuu bakka bu'ee daawwattoota kiyya bakka bu'ee dhiifama nuu godhi rakkoon tun sirra ga'uudhaaf osoo nuti jirru sharmarkee keenya qaaliif kabajama. Ammallee wallaahi Hamzaa keenya ani rakkoon arra geesse kana caalaa hangam takka hangaanii uummanni keenya quuqaa nuuf qabanii fi akkasumas deebii rakkoon amma nurra geesse akka rakkoo isaanitti fudhatanii bakkaan seeneen iyyafatanii duratti namni hedduun hanga manaa har'a karaa deemuun dadhabee baga nagaan baateen baga nagaa dhugaan siinjaa duruu hangam takka wal gahee jechuudha. Duba kuni waan nama gammachiisaa fi reefuun jeeni beektaa reefuu osoo hin taa'u jiruuti saahiba keenya takka alaarraa bilbileeti. Aboo baga baatee naan jeegaa
gammadeetiin jira jeenatti hime. Dhugatti hanga har'aan tanaan aartii afaan Oromoorraa bu'aan harkannee aartiin afaan Oromoodhaa beekamtiin kan inni waan jiru malee hanga ammaa hojjechuun firiin isaa kana ta'uun harkee jechuudha. Akkana wallahi. Egaa ammallee namootaan hedduutu as jalaa gartee baga baatee sharmaarkee keenya baga rabbisi baasee ati keenya nuti keeti jechaa jiranii hedduu nama gammachiisan daawwattoonni hoggaanii fi kana jecha babbareedaaf waan gaggaarii barreessan. Dubarraan tana warni dhufneef gana namni nuu sesseen amma nama 300 fi wayii jira gana namni nuu dhufa inshaallahu ta'ala. Paakeejii akka bareedatti kan guuttatan barbaanna arra guyyaan kun guyyaa taphaa osoo hin ta'in guyyaa itti seenaa bareedaa hojjannee ummanni Oromoo gammachuu teenya ni ibsanna sharmaarkee nu dura fidiinaan jechuu turan. Gammachuu teenya akkatti ibsannu nuutu beekaa isa qofaa wajji wal nu garsiisi jechaa turan. Duma gartee ummanni gaafoon uummata kiyya qaalii fi kabajamaa Bellama keessan isinii guunne an obboleessa keessan Hamzaa Sheikh Jaabir nuu dhiyeessettanii dhiyeessin inshaallah. Akkuma jennetti sa'aatii 24 qabannee osoo hin gahin mana hidhaatii nuu bahe. Assalaamu alaikum siin jetti sharmaarkee haati mana kiyyaa jaalatamtuu fi kabajamtuun Muammar Jaaniin. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkas wa alaikum salaam siin jaanii. Hundi isaaniitu gaanii iyyaafatti isaaniitu nayyaafachuu isaaniitiif hunda isaanii wallahi guddiseetiin galateeffadha. Akkasumas haati mana keetii aatilleen akka hin rafneef daras ngitee aatilleen isii ngitee wal jingitanii akkasumatti illee aatillee wallahi hedduu galatoome Hamzaa keenya yeroonii fi khatiiroon kantiibaan bulchiinsa dirree dhawaadhaa gaajoollee dirree dhawaati nama akka gaariitti biyyaas jaalatu ijoollee biyyaatis beeku dhimma kana akka gaariitti tiimuu keetirraa kan ta'e yeroonii fi inni dubbatu Hamzaan akkana naaf bilbilee teekistii ati kanniteef hunda akkasumas sagalee ati keessee hunda nu dhageessee duuba gaanfinneen ture qoban qabu dhimma kana wanni jiru akkana jedhe egaa uummata naqabeessan dubbii sana akka gaariitti ibsee fi isaan illee dubbatti akkas hubanne ture waan jiru karaa nagayaatiin akka fixuu qaban waliin haasawanii fuula duraaf illee nagarree isaanii waliin akka rakkoon akkanaa fuula duraaf illee hin uumamne akka wal qoba qabaachuu qabnu irratti walii galle akkasitti gammachuudhaan addaan baane khatiiroon kantiibaan dirree dhawaa haa galatoomu. Wallahi khadiiroon keenya dhiira ajaa'ibaati. Yaa khadiiroon dhiira ajaa'ibaati. Asirraan illee akka inni na daawwatu niin beekaa obbo Khadiir Jawaar kantiibaa magaalaa dirree dhawaadha. Ati dhugaa nama dhugaati kabajamuu qabda si jaalanna nama eega inni dhufe biiti bareedde nama eega inni dhufe jaalalti dabalte nama eega inni dhufe gartee guddinni biyyattii ol ka'e Khadiir Jawaar nagayaatu siin male salaamtaatu siin male yeroo hundanuuf jiraadhu ati keenya nuti keeti si wajji jirra. Egaa gana jenne egaa galatooma wallahi. Egaa gana jenne mee ummanni keenya eessa jira isin eegaa jirra simannaan keessan simannaan nuti isinirraa eegaa jirru hin eegalamne amma ganaadha dhufe sharmaarkeenis na bira taa'u jira anis kunoo isin duraan taa'u jira. Hirmaannaa keessanii fi sheerii viidiyootiin barbaada sheer godhaa hamilee teessan bareedduudhaan dafaa waan nu garsiiftan nu garsiisa tiima kiyya irratti illee sheer godhaa namni irraan tanan dhagayin hin jiru na fakkaata waa'ee sharmaarkeedha lafa ardii tanarra jiraate fedhu chaayinaa jiraata fedhu ruusiyaa jiraata fedhu gartee ayirlaandi jiraata bakka jirurraa waan sharmaarkee irratti gaggeeffamaa ture namni dhagayin hin jiru guutuun keessan dhageessan. Waan nuti dheengadda wal mari'achaa turrees dhageessan amma gaa qophii dheengadda marii goone saniif asitti isinii dhihaanne viidiyoolee isiniif bal'ifne eegaa dhiifama komantii teessanillee arkuu baannu ni beeyna akka komantii bareedduu nu barreessan arra komantii teessanillee arkuu baannu qalbii komantii qaraa inshaallahu ta'ala
gammachuu fi loobii qofa nu garsiisaa jirtan. Mee sharmaarkee takkaa umrii ta'e keessatti hidhamtee beektaa guyyaa irraa kana malee? Wallahi takkaa umrii ta'e keessatti hidhamuu dhiisiiti. Hidhamuufillee namni namni to'annaa seeraa nama jala oolchu sharmaarkeen badii akkanaa qaba jedhamee takkaa yaadamee hin beeku mana hidhaa seenee dhiisi. Yeroo jalqabaatiif mana hidhaa kan hin seene guyyaa seene san saniifuu manni hidhaa nama seenes kan ajaa'ibaa fi seene ijoollee namoota hedduun achi keessatti arge. Nama hedduu wajji manni hidhaa nama barsiisaasi. Dura gizee seentu wallisii yookaan nu kofalchiisii nu taphachiisii jaansan namuunaan hin jenne. Silaa dirqama namaan jaani mee waan san? Maaliif akkanaan jennee beektaa? Dirqama namaan jaani ananaan hin jenne ni beektaa? Maaf taatee dhuftee jaan? Dhimma ati dhuftee fuula duraa haasa'uu turaniitiiti. Dhimma saniititu akka nuti sin gaafanne waan akka illee nu godheetiiti. Dhimmi kee dhimma jabaadhaatiiti. Mee taa'ee boqonnaa godhi jaanii namoota tajaajilu eegala jechuudha. Maasha Allah. Duboo mee sharmaarkee keenya hoggaa. Toora ishaayi. Oofe dhiifama. Toora ishaayi kanaan. Namoonni biraa hariin dabalamee namoota sanii waliin osuma isaan bohaaranii maal jaanii anuu yaada biraa keessaa na baasaniiti. Boodarra waliin bohaaruu eegalee bakka waan irraanfadhu naan jaanii waanta akkasitti waliin bohaaruu ture eegalee booda jechuudha. Toora shaayii boodaa jechuudha. Mana hidhaa jechuun fincaaniif ganamanii hoggaaniif baatee sa'a ja'a galgala ala boon hin jiru maaluma keessa namaas halaaluma dhaabbattee wal agarta. Akka jabaadha nama wajjinis wal argu warrumaachi keessaa qofa wal dubbifta. Bifa saniin egaa guyyaa lama kaniin dabarsee jechuudha. Saddeessaa isaan akka ta'u deemu sa'a dhumtetti katiiloon dhufee haaftu na godhe keessaa. Galatoomuu Kadir jira kan kira magaalaa Dirree Dhawaa. Marwahaan hin jirtu oowwii Dirree Dhawaadhaa badaa nama ajjeesu jira jaan akkami waan san mee kanarraa nu odeessi. Lakkii keenya akka wayyaa ta'ellee bakkaan fidame marwaallee ni qaba ifaallee ni qaba addaraasha galma keessa galmi marwahaadha qaba foddaallee ni qaba. Ati humaan jiru garuu namni walirra hedduudha keessaaf ijoollee karaa Suudii fi karaa Jabuutii deemtu sanaatu heddummaa taa'ee warra qaqqaban godaansa seeraan alaa isaan kana heddummaa. Saniifuu akkasitti agartee dhandhamtee jechuudha. Maal fa'aa jaanii beektaa aboo bagaan qabame jaaboo aboo bagaan qabame sharmaarkee nan gaarraa mobaayila keessa ilaalu ture irra lafatti jira. Masih bang kau. Mana ajaibaati wallahi. Waan addaati. Duboo inshallah taala gaajire. Aya. Of. Sintu pada akka yaadeen bira of. Wayi na to kachu. Awo meka. Ani fi futu to kamedin to beas. Siap boleh sakit yo ko ka federa to kinjemo. Mashallah jaalala ajaa'ibaa si garsiisan wallahi haa galatoomani. Bakka hunda gaa jaalalti ta'e facaatee jirti. Achi dura takkaan hidhamne manni hidhaa kana itti hidhamte immoo akkaan dhageetti mana hidhaa kan hedduu fokkotaati haalli gartee jireenya isaatii fi hundinuu akkaan harkeetti illee harkeen jira. Qaamaanii kan hin harke. Wanni hin harke narraa himite yaa. Videoodhaan agarsiisanii akkaan harketti mana bareeduu miti ati keessi gaa'umaan jiru jettee maashaallah achi keessattis namni ulee fi kanaan si tuqees hin jiru jechuudha. Lakkii uleedhaan namni tuqees hin jiru. Wallahi poolisoota maali federaalonni achi ijoolleeti yeroo mana munirraa illee na fuudhan harkanarra kaayatee gurbaan na fuudhee deeme san way ati jee nan marame
hoggaa ulaa dura raayee akka gaariin na tajaajilu turani. Inumaatu yeroo fincaanii fala gabbaanu isaan suuraan hojii kaaniimu. Masha Allah, Masha Allah. Suuraan hojii kaa bakka waan ni gaanii ati akka gaariitti na gammachiisan ijoolleen as jirtu. Inumaa giseen deemu guyyumaan gara kanatti awwa sidaa xiqqoo nuuf turte faanaan jaani. والله ما تعجب بكم سلات الكون خديرو استينوتي خديرو تيجي نقول له فيس في ده سلات الكون وصلت اي قال والله او من خيج بكم ده تفري ما انا خيج من انا خيج سلات الكون وصلت جيت بالجيت هاتا توتي على كل حال وانا تفني تاتي في وانا تجاله تاتي في نمني سجاله akkasitti jiru mana hidhaallee dandamte takka jireenya kee keessatti nama kofalchiisuu fi nama gammachiisuu fi nama raahaysuu malee hin qabaanne mana hidhaa arguu keetiif gaa irra deebinee soorisiin jenna manni hidhaa bakka gartee dhiiratti leenjisanii malee bakka itti dhiirtii mataa qaqqabattuu miti jechuu barbaanneeti. Duba sharmaarkee keenya amma ati eega mana hidhaarraa baatee gaafilee takka waan asirratti gaafadhu jira osoo qophii teenya hin eegalle dura eega mana hidhaa kanarraa nuu baate sa'aalee muraasaniin beeka sa'a 24 hin geenye eessatti deebite mana ummaa teetitti deebite moo mana keetitti deebite moo mana saahiba keetitti jirta moo mee waan kana nuyi wallahi bakkuma guyyaa sanarraa na fuudhan achiin jira mana videoon banee siree ammoo laala akkasumatti atummaan haasaya anummaan siyaasoo manuma guyyaa dhiyoodhaa bakkuma guyyaa dhiyoodhaa anaa ciisu dhufanii na fuudhan san achuma kaniin jiru mana gaa'ummaa siyaafis akkaan beetti gaa'ummanni gandaa akka gaarii naa eegu ture isaanis dhaqee ziyaareeti gibbiin dheengaddarraa na fuudhanis achi hawwiidhaan eeguu waan turaniif achuma dhaqee achitti raataa sanaa qopheessanii waan jiraniif achi dhaqeefi achumatti fayyadee achumaan ture jechuudha. Mana kiyya egaa durumaanuu keessaa ba'ee waan hin jiruuf beekuun akka jabaadhaas jedhee kanaafuu manuma hiriyaa kiyyaa munii istiidiyoo kanii achumaan jira jechuudha. Akki jechaa jiran ummanni keenya dura dursoo nuti si arguudha barbaanne tamanaa rakkoo hin qabdu mana yoo feete nutu si godhaa tana nu dura agartee qalbiin cabinii jechaa jiran ummanni gaggaarii fi qaqqaalii fi kabajoon kun laata dhiiroo mana akkam akka isaan si godhuu deeman ani hin beeku viillaadha moo fooqiidha moo tana isaaniitu beeka ummata bal'aadha waan isaan godhuu deeman gaa walumaan laalla qophii keessa waggaa gabbuune waliin laalla inshaallahu ta'ala. Abshir sibira jirra manani sirrakkatini bakka feete yoo jiraattes mana gartee kamataa keetii siif goona jechaan as jalaa xiixaa jirti. Akkasumatti bakka heddurraa as xiixaa jirti. Qophii jechaa jiran Allahu Akbar ummata gaarii ummata jaalala ummata gartee ummata kanarraa dhalachuu osoo baadheeyin itti gadda beeytaama ummata gaarii kanarraa osoo dhalachuu baadheeyin silaa ummata kanarraa dhaladhe jee itti gaabba ture ammoo garuu alhamdulillah isaan gaggaarii kanarraa dhalachuu kiyyaaf ummata arjaa ummata kabajamaa ummata jaalalaa kanarraa ammallee gaa namni gana nuuf hin dhufne sharmaarkee keenya nama 600 qofaan nu laalaa jira. Hingewu namni ganaadha nama 2,000 3,000 hanga giyanii inshaallahu ta'ala sharmaarkeen kanuma dur beeytan sanii mee sharmaarkee guuta ka ummata kana mee naa kofalchiisin inshaallah shaafaa naa godhi mee kofla waan babbareedduu teessaniin beeyta waan mana hidhaa kanarraa hin haasawa manni hidhaa yeroo hedduu beeyta mana hidhaa gisee jaanii warri Minisootaa jiru warri Kanadaa jiru kanneen jiru mana hidhaadhaa yeroo inni dura ol seentu akka dormeedhaatti siree wal gubbaa tatteessu firija bishaan qabbanaa keessaa fudhattu akkasumas deebiititti wanni afattuu fi wanni ibsattu tolfamee kataa'u
nyaanni foddaadhaan kaasii feetu filattee kan nyaadhamu akkasitti tilmaamamee kan lafa kaayyamu jechuudha. Ani mana hidhaalaa giseen seenu toora saa 8 kan hin gibbiisan dhaqee sa'aan saalaa kanaa dabaree jira saalaa kanaa fi manarraa giseen fuudhu makiinaan hin deeme bootaan san irra guddaa namni hin beeku bakki dhayinisa manni hidhaa san anuu eegumaan gibbii seeneen beeku malee namni hedduun hin beeku. Namni hedduun xaabiyaarra barbaadu ture bakka sharmaarkeen fuudhame xaabiyaarra barbaadu turan. Eebar namni bakka jiru beekamu bakka itti kaayan hin beekamu gaajana manni kun maalirraa haasa'u jira jeetumaan information isaanii ilaalee osoo oofitti. Manni hidhaa sanii an mana hidhaa achi keessa manni hidhaan akka jiruu quban qabu biiroo malaamaltummaa turte biiroo malaamaltummaa turte as duraanii achuma keessa achi keessa manni hidhaan jira waan jo'an takkaa warqee hin beeku achi seenne duuba galma guddaa takka keessa qulfiinarraa bananii gisee ani ol seenu namoota laaqana isaanii nyaatanii jiranii dhiqatanii afaanis xaragaa jiranii ammaan ganaa laaqanii naa dhufe jeetiin taa'ee eeysaa laaqanii haa dhufe. Warri isaana barbaadaaf laaqanaa fi qonqoon affitu poolis xaabiyaa biraa irra deddeemu jira. Boodarra sa'aan 12 giseenii fi gahu jaartiin takka ulaa banteeti ol seenti daabboo miikkaa keessaa qabdiiti. Daabboo habba takka takka namni mana keessa jiru nama amma 20 ta'a. Nama 20 saniif nama 8 qofaaf daabboo kanniteeti gabbaate boo hanganaa bar daabbuma kana karaa eeggachuutti hin jira daabboo habba takkicha. Sanuu beektaa daabboo takkicha hancufaan liqimsita malee bishaan hin jiru. Yaa ilaahi hayyee. Daabboo takkicha dhufe san lakkoo isaan dhufe warra san dura galmaa'ee jiru jira isaan qofaaf dhufe. Haa isinoo nuti galmee keessan jirru haa isin kana dura jirtanuu galmee irra kan jirtan an duuba daabboo maaliin eeggadda. Akkasittiin gaa taa'ee ammas jaartii tabiraa takkaa jira taachitti maallaqaan gurgurattu akka jira. Isii sanitti himneet isiin nuuf fidde jechuudha. Maallaqaan gurguramu jira kaatee uummata alaa isaanis naqa akkasi fuunee nuuf seene jechuudha. Duuba gaa guyyaa duraa san namni hedduun dhaqquban qabu guyyaa lammataa immoo warri mana keessa jiru nyaanni dhufe tirfii hafee gaa mana hidhaa keessaafuu manni hidhaa direeraa kanuma feete yoo ta'e nyaanni kanaaf dhufeettee kophaa nyaachuun hin jiru beekte. Injir. Walumaa nyaata. Walumaa nyaata. Nyaata hedduu dhufaa bakka nyaanni hedduu nama hedduu gaafachuu dhufaa akkuma san waliinii bakka takkaa nyaata aboogaa sharmaarkeen bahuun qabu waliin jaan maanajimentii walii qabamanii ijoolleen nu furee jira daabboorra. Daabboo hedduu nyaachuurraa nu furee jira nu bira bahuun qabu. Ani riibattiin jira isaan immoo salaatul haajaan irra salaatu jiran tamaali sharmaarkeen hin bahini. Ayamo. Aboogaa ni jira migaa siimuun danda'u gaa namni dhufee nu gaafatu haayilaandii kana laala. Darzanaan fidanii dhufanii poolisoonni federaalonni ulaa dura jiru isaan of gaariitti fayyadaman. Haayilaandiidhaan fayyadamuu eegallee boosa garaa'u. Namni bakka Maashaallah. Waan hedduu ajaa'ibaati. Dhugaan siin jaa reefu gisee gabbamu deemu nyaatuma dhufee achi dhiisee deeme. Ijoolleen na fuudhuu dhufte hanga takka fudhadhu koo deemnaa jaan awoo warra as keessaatiif dhiisnaa nu deemaa jechuudha. Dhiisnee baanee jechuudha. Namni fudhadhu siin jeessa wayii ibsaadha namni sannaa hime mistara kana danduu isin ibsaa fudhadhu siin jee wayii. Beeta gaa ibsaadha maal jeeni beeta ispoortiidhaan dalage deenya kanaati nyaanni kun nu barbaachisa jeeni fudhee.
ibsaa baga si dhageenye nyaata achi ummata mana hidhaa jalaa qullisuuf haate jechuu ayyee. osoo laakan hin kuufneeti achi dhufe inni saniif nu fuudhii naan jeeboo nyaata dhiisteen deeminiiti. Amma sharaabaa fi juusa waa hedduu dhufe. Aboo juusa warri as keessatti irra guddaa amma ijoolleen irra guddaan achi keessa jirtu ijoolleen agarree karaa fuula rabiyaatti maarree deemuudhaaf ta'u beekta. Nama isaan gaafatus hin qabanii. Ijoollee hedduu rakkattu. Abboota kiccaan sanuu harkamuun akka jabaadhaa beekee hanga maqaan galmaa'u. Waan ajaa'ibaati wallah. Aboo namicha takkaatutu beektaa zaadumti irra dhufe maal jedhee beektaa? Ganama subii anumaa jaartii hojii jiru dhufe. Jira jee jaartii hojii. Saniin na baqqee jee. Amma duuba mee duuba amma faxarri jee. Mee amma faxarri jee beektaa? Kanuma nu wajji nyaadhu jenneen faxarri hin jiru. Hayi. Mootummaan tun ajaa'iba qabdi akkam. Qoonqoon qabdu nu hiiti duuba. Qoonqoon qabanii nu hidhanii je. Yoo qoonqoon nu kanine maalirraa nu hidhan? An qoonqoo mataa kiyyaa hagalmaa'ee naa dhufu yoo jiru jiraanne an hidhamu je. Aboo adeero akkasii midhaa nuti katsiroo dhufnee daabboota akkan harkannee kanuma nyaadhu jennee tuma keenya nyaachifne jechuudha. Ammas warri isaadha akkuma kiyyaa san ta'an. Ganama subii inni ka'ee dhufe achi mana hidhaa barbaadu turan kaisaa. Galgala dhufanii firaata fidaniif jechuudha. Too mana hidhaa ana qofa irratti kun taane namoonni dhufe hundinuu keessattuu guyyaa maayyiidhaa namoota meerkurii irra qaqqabanii dhufu heddummaatee dhufe beektaa. Ajaa'iba. Dooraa lafaa meerkurii fa'aa irra qaban. Meerkurii saniifuu meerkurii akka aboo qaaxiraan bulchanii siin jiru. Meerkuriin habbaan takkichaa miliyoona 5 jaan miliyoona 6 jaan habbaa takka waa xiqqoo. Giraama tokko yaan hin beekee. Heddummina siimuu hin danda'u dhagaalee gurguddaa kanadhaan. Saniifuu dhagaalee sana eessa fidan ni beektaa? Manuma nuti itti hidhamne keessa nu gubbarra fidanii kaayan boo. Saanamuu haarafu. Taa'eetuma jakeessa warra laafu. Hirkuri jakeessa laatu. Ajaa'iba wallahi. Fudhatanii baddanii yaamoo. Abbaan nu hojii jiran jeebar. Hayyamaan qabaa gad laalaa jaa lafa laalaa jaa. Kuni miliyoona 24 jaa. Kuni miliyoona hangana nuun jaa. Hayi miliyoona osoo. Lakkaa inni nurra fugizee nuti rafnee gachiisnee jennu inni ni dhagaa. Shukumii gisee dhage duru abbaan ol jee booja. Meerkuriisaa lafta. Hayyamaan itti qaba jaalala hayyamaan itti qaba. Aya. Waan ajaa'ibaati. Hirriiba dhabee hirriiba isin dhorke. Hoggaa namni shukum jee hayyamaan itti qaba. Bor hoggaa firtibeetiin na dhiyeessan hayyama kiyya garsiise meeshaa kiyya fudhadheetiin ba'a. Takkan tukina. Isa jawrra isa hakkas munjeerra warra fidee achi keessa meerkurii nu kaayeetitu qaataraa daran nu bulche boo. Isaanii warra qaataraa isin bulche. Yaa boo akkasittiin siinjaa alaqa gibbii keessa sagaraadhaaf gizeeniif gabbaanu laalgaa waan ni faffacaate kana dhagaa meerkurii fi marree jaaniin kana addaanuun beeku takkaa beekee dhagaan akkana faffaceenii jira. Abbaan akkana irra deemee jaa laal kun amma giraama hangana qarshii hangana ta'a jaa dhagaan akkana irraa faffacee kun kunis hangana ta'a jaa dhagaa gurgurtaa jira deeme. Aboo isaan sagaraa si cufanii fi deebii sagaraa seenii dhiisii dhagaa gurgurtaa yaa akhi. Namoota hedduu waan kana guuranii maraatanii bara. Hamma guuru kuni kamaraatee fayyada. Yaa waan ajaa'ibaati. Haa kanummaan amma dhagaa ala qabbee guuru kanu. Wayyaa'ee.
خنونا وياي مراتي اسمه ميركوري جل ديمو ميركوري لغا أركتي فيي جاني تيجي أحمد إبي وياي مي وياي السلام عليكم أصوص يوجد فتح وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أو بكنا جنبات شرماكي obboleessa kiyya qaalii baga nagaan na eeyde baga nagaan na iyyaafate galatoomi obboleessa kiyya. Awo bagana gaan baate barsi hordofuu turre gaa yoo wanni takka waa taate nu dabarreef kan naa kajoo irratti. Dhiira iffanni keessaa takka. Qaamaan ni Jarman jira malee haayi asumaayii niitoorkii isaa babal'ifatee adabadhaa jaamii asii. Waan nuti qabne isaa ijaan harkaa. Hamza boss abar boss of the boss jenneen jirra Hamza. Oh my god Hamza wallahi quduu fi qabna harka khannuu fi qabna Hamza. Shukran. Shukran Fadlan. Waan sin Hamza guyyaa lammaa asii fudhate deemee achi keessa seene san waan isin godhu jirtanii fi waan takka irraa quban qabu wallahi. Waan takka illee quban qabu ture. Arruma gisee bakka khatiiroon dhufee waan ni jiruun bakka khatiiroon naa yeroo waan tan agarsiise akkasitti illaa Hamzaan na jala lafne hin jeegaa. Laki wal khara wal lisani wal jalafun intatu bar sigale haram je farre me odeysi ma mira kham khaisa jirta farangi so boss wallahi gammachu ajaa'ibaan vi ana ganama rafetin ture dagidan ka'ee ganama lalu video takkan arke Facebook irratti CV sharmaa kee wajjita oh nin gammade wallahi gizeen arko hedduun gammade sharmaa kee mana irraa gabboon isaa waan gaariidha so wallahi pilana akkuma guyyaa dhiyoo pilana kaa'enne sanitti pilana keenya san gaa bakkaan gahuuf dura gartee pilaan een keenya maal ture inni mana hidhaarraa bahuudha pilaan biin keenya immoo sharmarkee nutiin galatoonfanne ni galatoonfannaa huyi aartii Oromoo irratti jechaa jirami. Waan san qopheessuudhaaf dhufne wallee tiimni keenya ni rafeensa hangammaa nama 600 fi uumaan nu laalu jira silaagaa namni kanaa ol kutuu qaba ture nama kuma meeqa eeyne yeroo namni jirree dhufneensa naaf sharmarkee nu wajjin furdattee jirtii bari rafnee kaane firraaye. Okay. So sharma ke TikTok TikTok mata kachitin basbay. Akana. Awo TikTok ya mobile ya mana kampane anuma be. Mobile limbane bar. Tibaga kampane wallahi. Anuma dura gabbeti. मैं अतुम्मान गब्बे हमजान राउ सिसिनान जानी के फराका से गब्बे गाओ बरगिजे मेरकुरी जान डीरो फतशनी गब्बा सब मकरमती गब्बा सनी खजो यादे वानी शर्मा के अब्बा रजिजर अब्बा सिफतशा السلام عليكم अब्बा ला नमा बोद गब्बा nama boda gabbe nama boda nama namun dol naketi sena nama kaya jecho Farhan Sule شرو وقرب بنجان سباسي وبدأ سخية كالي بقى نجان نايدين سنجا فرّي جالا أتلين غلطومي همزة خينيا غلط الرا تاتي شرو نوباسو خيتيف الدون في غلطومي شرمار كيخيا من هدامنا ديراتي ساعات الدمي أفرقي ستسوى مراسي دمتي أمري تنتي خيساهي وماتي متي بقرب بنجان سباسين سنجا جل كبات آمين والله غلطومي واي شرمار كيراين تكو دبتشو فدا همزاقيا دبت مه ترباتمي وهيت نولاد سي غنا نمني دفا مي فرانا سيتي نونا سويتو وكوان نما غرتي بديني لاغا ديدتي سامي هاسه رفي راسي شرمار كيني ترى جرني اسوري شرمار كيني نما yeroo jalqabaatiif kaameeraa dura na dhaabee egaa kilipii hedduudhaan dalagee garuu
nama jalqabaaf gara aartiidhaan fide jechuun hin danda'a. Kilippii jalqabaa isaan naa dalagee. Farahaan asirratti itti dhaabaa bakka gaafa salmaan ittiin jedhanii yaadatta. Ni yaadata. Yaa farree sirba isaa caayaa jaalalaa bara naannoo itti kajoosadha. Yaa farreen jee sirbii kee kun hedduu bareedaadha. Atiin kun yeroo gabaabduu keessa ni beekamta gaafa san garuuf bilbila naa bilbiltaa hin jeen. Akkana naa hitte. Naa meeqa beekamte booda irraa tagayyadin jechuu fedheeti beekee. Wallahi wabillahi akkana naan jee antiin laa inni irraanfadhu. Dhugumatti nama gara aartiidhaa harkisee na fidee gartee wallahi hanga ammatti hanga yeroo muraasatti osoo hin taane hanga ammatti na gargaaraa jiru keessaa Sharmaarkeen ana qofa osoo hin taane warra akka kiyyaatii fi warra na boodaatillee hojii aartii irratti sirba qofa osoo hin taane aartii garaagaraa diraamaa fi waan garaagaraa hundarratti nama jechuudha kiisha isaatii fi humna isaatiin nu gargaaree asiin nu gahee ani hanga nan ibsu kana caalaadha. Sharmaarkeen aartii Oromoo keessatti wanni wareegama kafale jechuudha. Kan hoggaan jiru hanga sadarkaa ammaan tana irra gahee kanatti jechuudha. Hanga miidhaa amma irra geessee kanatti jechuudha. Yeroo hedduu immoo wanni tolli inni oolu meenyaan deebi.